Harkafuunee jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamuu nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u lafaaf iddoo jirtanitti yoo yaa jenne jirra warroonni chaanela eebbisaa intartiimentiidhaaf haarawaa taatan like share subscribe comment gochuu hin irraanfatinaa galatoomaa warroonni viidiyoo kalee hojjedhee gadhiise irratti bakka nagaan galtenaan jettanii na jajjabeessitanii akkasumas viidiyoo kiyya share gootanii like naa gootanii warroonni haaroftillee gara chaanela keenya dabalamtanii subscribe naaf gootan guddaa galatoomaa siniin jedhaa egaa har'a maal jechuun dhufe beektu Finfinneen jira jechaadha. Finfinneen dhugaa akkatti mabraatii argadhe akkanatti wifi naa hojjetee viidiyoon hojjedha jedhee tasuma yaadeen beeku. Finfinneen akka social media irratti suura bichaa ilaallu san osoo hin taanetti misoomni koordarii it is number 1 ta'ee jira dhugaa namatti tola. Qilleensi garuu hin qorra. Finfinneen sila Finfinneen Awurooppaa taate baradoodhamu maaliin jedhe dhugaa galgala faa viidiyoo waraaba jedhee naatti qorree jennaan bilbila ta'e cufadhee gara manaa galee ka. Nagumaan hin galee wanni hunduu baay'ee namatti tola. Galatooma buna nu dhiyeeffamee jira. So Finfinneen dhugaa namatti tolti. Dhiisamee kooffii Finfinnee kana dhugaa hoteela keessa jirra waan ta'eef amma hoteela bakka bullee jirra. Sistarii koo faanaan jira. Sistariin koo ammaaf shaaworii jirti waan ta'eef yoo isheen dhuftellee viidiyoo wajjin hojjennaa. Hunda dursa garuu chaanela kooti irratti warroonni like share subscribe godhin godhaa. Namoonni ayyaana irreechaa hordofuu barbaadan amma irreecha torbaan kana keessaa guyyaa 3 bichaa ta'e jechaadha. Guyyaa 3 irreechi bormalee iftaan jechaadha. Irreecha kallattiidhaan viidiyoo isinii dabarsinaa. Namoonni haga ammaa chaanela eebbisaa intartiimentii subscribe hin godhinillee yoo jiraatanii subscribe nuuf taasisaa. Yaada qeeqa komiyyoo qabaattan Oromiyaan maal akka fakkaattu isin daawwachiisna jechaadha. Nu faana ta'a faaya kanammoo warri nu faayanii galatoomaa jennaanii fata akkanatti nutti uffisanii fata aadaan ofii nama miidhagsa dhugaa baay'ee natti tole. So kanuma isiniin jechuu barbaadeeti biyya namaatii hin gallu Itoophiyaan jireenya qaala'eeraa jireenyi nama sodaachisaa warroonni jennullee hin jira. Jennee waggaa dheeraa biyya namaa teenye garuu dirqama maatii gallee laallee deemuullee dandeenya biyya barbaannetti haala jireenyaa laaluun dirqama malee callisnee gaafa teenyu dhugaa ani sila boolee karaa ittiin seenaniif karaa ittiin bahan na jalaa badeessiniin jedha. Na jalaa badeessis dariin asii bariirra na eeganii mawucaarra jiru jarri eessa jirtu jedhaan inoo bariirra jirtu naan jedhaan karaa ittiin ol seenan sanirra dhaabadha. Isaan immoo karaa ittiin bahan irra jiru. Wal arguu dhaqqab dadhabnee booleen na jalaa baddee bannee waan na mudate moo booletti abboo rabbi isinitti fidin. Kanaafuu galtanii maatii keessan laaltanii waati maatii aalii keessan obbolaa keessan hiriyoota keessan firoottan keessan laaluu qabdu jechaadha. Baay'ee namatti tola dhugaa Finfinnee qilleensi ishii baay'ee qorra baqa Awurooppaa natti fakkaattee na naqxe qorri. Amma giddiin laal viidiyoon hojjedha jedheen baxxaaniyaa ofirraa fuudhe malee callisaan berde libsii maradhee ciisaa oole. Amma baadiyyaa deemuu baay'ee tokko hawwi beektu. Amma Finfinnee jirra jechaadha. Baadiyyaa maaliifan deemuu hawwee baadiyyaa deemee harmee koo bira deemee mana xaragee fi dhoqqee bukeessee girgiddaa isaa lafa laqallaqee madabii laqallaqee midijaa laqallaqee qoraan cabsee biddeen tooshuu maazarii kooti isaan dharra'e dhugaa namoonni baay'een biyya ormaatti galtanii akkuma nama baadiyyaatti hin dhalanne jechaadha. Akkuma nama baadiyyaatti hin guddanne akkuma waa'ee seenaa baadiyyaa nama hin beekne bas naam silkii cabse. Silkiin cabee jennaan ijoollee Dubaay irraa bilbila iPhone naa bitanaa erga dhiyoonni qola jaalattan. So akka waan nama baadiyyaatti dhalannee guddanne akka nama seenaa baadiyyaan beekne dhugaama biraatiin Itoophiyaa hagana nu diimesse hagana nu miidhassa viidiyoon nu bareeda jedhee yaadni yoo dhugaa waan jedhu gaariidha. Garuu xiqqoo fuulli keenya jijjiirame argitanii banne akkuma gurraachofne guyyaa takkatti immoo ji'a 3 akkamitti taa'aa ijoolleen ji'a tokko taa'in deebi'a bakka. So maazarii koo bira deemee maazarii kooti bishaan waraabee fi namoonni baay'een dhoqqee haruu xiraahan akka abbada udaan madaamii dhiqaan jirru
maali haadha keenya uumana laqallanne bishee nu guddisuu jettee nu jiraachisu jettee waggaa meeqa cabdee dhoqqee san hartee achi keessa teechee nu guddistee sadarkaa nu har'a kaabbannu kanaan kan nu ga'e jireenya keenya kanarraa kanaaf kan nuuf ta'e harmee keenya kanaadha jechaadha. So kanaafuu warroonni haga ammaa chaanela keenya kanatti hin dhufin viidiyoo gizee mana laqallaqullee baadiyyaa yeroon dhoqqee bukeessullee siniif waraaba maaliif ani intala baadiyyaati jechaadha. Baadiyyaatti dhaladhee guddadhee har'a immoo biyya guddatte deeme yoo sarraatanyannatti ta'ee mana fincaarii namaa dhiqaa ture, fincaan ijoollee miicaa ture, daa'ima yoo ofirratti deebisan xaragaa ture. Akka waan darajaa yookiin biiroo jenna gaafa jennee akka abbannu san soba. Biiroo wayiitu hin jiru isheetti beeku dinna. Daaraa dhiqaa turre. Har'a biyya gallee maatii keenya irratti akka abbaduun hin ta'u. Nyaanni kun ani kana nyaadha. Akkas hin jedhina rakaata. Maalee hin jedhina dubbadhu afaan Oromoo. Haadha fi abbaan kee afaan Arabiin beekan. Dhiifama jedhin afaan Oromooti. Maalee achumatti dhiisi gali. Ana asifaa achumatti dhiisi gali. Ebii kurkumii achumatti dhiisi gali. Irdiin barbaade jedha afaan Oromootiin. Abi kurkumoo jette madoo shammataa si kurkuma ishii. Mucaa akka beektanii gizeen biyyaan bahisan ishiin Kuwait irraa galtee maal goote beektu deemtee mana suuqii dhattee kurkumsidhan jettee indee maal taate kurkum maalate lamin fallakee kurkum maal sata shimiji jedhee sidhan nyaanta sayyoo ante mashxaat atፈልግም jettee caw itti kette mucaatti kurkum sidhan jettee izbina ra'oo hamicayyoo tana jedheen indidde ay kaanamichi asuma korokkome jedhanii ummanni ka mucaan asuma yoo xiffii takka waddi kennu na korokkome jedhu mucayyoo dhiigite fiigichatti kotte caammallee gatte maaliif ofii kurkumii naa kenni jette irdii naa kenni jettu afaan Oromootti afaan Amaariffaatiinis ta'u afaan namni sin dhaga'u kurkumsidhani jechuun afaan biyyaa keenyatti kurkumiin booksidha sinii galee Sawo kana siniin jechuu barbaadetti biyyi baay'ee namatti tola dhugaa qilleensi illee qabbanaa lafti ganna warri haga ammaa biyya tana oduu dharraatan har'a gallaa boru gala jettanii osoo biyya keessatti hawwitan biyya namaa taa'aa jirtan galaa daawwadhaa Oromiyaa namatti tolti biyyi namatti tola qilleensi namatti tola dhugaa hin qorra malee baqqaama baadiyyaa deemee marga magariisa san keessa ciisee suuraa ka'uu viidiyoo hojjechuu bakka waa baay'een hawwee jechaa beektu kanuma siniin jechuu barbaadeeti waan biraallee qabu har'a finfinneen bakka namatti tolaa nyaata ajaa'ibaatu jira nyaatallee sirriitti nyaannee dhunnee biraazariin kiyyallee na affeeree habaaboo gizee naa kennanii viidiyoo gizee naa boolitti na simatan hundaayyuu viidiyoo waraabeera garuu editingii godhee gadi sinii dhiisa karaa yuutuubii koo kanaan jechaadha. Akkasumas TikTokiin kiyyallee linkii isaa profaayilii koo jala jira, Feesbuuka kiyyallee jira, Oromoo Feesbuuk kiyyallee nan beenne, Feesbuuka kiyya Mastuu Girmaa yookiin Masii Haadha Eebbisaa kan jedhu chaanela lamaan qaba waan ta'eef fooloo godha. Akkasumas immoo TikTokii kiyyallee Masii Maasar of Eebbisaa jedha, fooloo godha linkii isaa profaayilii koo jala jira karaa yuutuubiitiin jechaadha. Kanaafuu boota linkii jedhu san gadi xuuxanii hojjetan TikTokii kiyyaas argachuu dandeessu, achiinis na argachuu dandeessan siniin jechuun jaaladha. Waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii siniin jedha. Hundi keessan warroonni biyya keessan galuu dharraatan warroonni maatii keessan yaaddan warroonni haalli jireenyaa ittiin karaan ittiin galta sinii mijachuu dhabee biyya namaa keessa jiraachaa jirtan hunduma keessanuu waaqayyo haala siniif haa mijeessu. Nagaan isin agarsiisu siniin jedha baay'ee namatti tola. Lakkoofsa uffata aadaa namoonni barbaadan lakkoofsa kiyya siniif hin teechisaa na dubbisaati uffata sinii hojjechiisuu nan danda'a warroonni biyya keessa jirtanii namoonni baay'een naman amannu namni nu shawwadaa birriitti erginee faa hojjettan birrii ergitanii uffanni keessan hojjetamee sinii qaqqabuu akka danda'u ani haala sinii mijjeessa biyya keessa jiruuf jechaadha. Uffata akkasii kana kan barbaadan uffata abbaa gadaa isa kalee viidiyoodhaan hojjedhee barbaadan sinii hojjechiisna jechaadha. Ijoollee baay'eedha warri uffata aadaa hojjetaa jiran biyya keenya keessatti. Kanuma siniin jedha hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu amma gara boru ganama mataa koo sirreeffadhee yoo rabbi na qarqaaree gara maatii kootii baadiyyaa deema jedhee yaada. Garuu ayyaana as ooluu takka qalbiin lama na taate takka harmee koodhuun argin as keessa turuun hin ulfaata. Akkasumas immoo
odoo ayyaana kana ammoo gadi galee baadiyyaadha ammoo dafanii nan gadhiisanii beekaa maatii baay'ee na yaada waan ta'eef firoonis ni dhufu waan ta'eef gadi nan lakkisanii irreecharra na hambisuu laata kan jedhu hin beekne maazarii immoo irreechi maazarii koo na hin dursu irreechallee natti hafeetu maazarii koo deemee ilaaluu qaba jedheen karoorfadha hunda caalaa waaqayyoon haala nu haa mijeessu galatooma. Video biraas ni hojjedha jechaadha haala biyya keenya jireenya qaala'insa jireenya maal akka fakkaatu namoonni baay'een jireenya qaala'ee jedhanii sodaannee biyya galuu didnullee videos ni hojjedha kanaafuu galatooma share gochuun hin raaffatinaa walaa jajjabeessinu galatooma dhugaa namoota baay'ee video keenya ilaaltaniittu isin galateeffadhu malee hin darbu share godhaa mallee video biraa daddabarsee isin hojjedha. Thank you.